Bilchaanarra dagaagee na waame bosona keessa silaa barbaachuun ana argu suuqaa dhoksaasi na waame safuudha kan. Haay hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtan akkam nagaa keessanii jirtu jiruuf jireenyi hunduu bareedaa. Nutis jirra nagaa keenya har'a geenye galanni waaqayyoof haa ta'u. Wuli koo xiqqoo rafeetanan ka'e. Akkam isin jirtu har'a sanbata miti waldaa wallee galle viidiyoon kun garuu har'a isin gadhiifamuu baate boru gadhiifama jechuudha. Maaliif jennaan neetworkiin sa'aatii booda sirumayyuu hin hojjetu waayifaan koo ganama qofa hojjeta jechuudha. Ganama qofa humna qaba viidiyoo gadhiisuudhaafi sa'aatii booda waan akkasii natti mijatu jechuudha. Garuu har'i sanbata akkuma argitan sharchii olee tanan dhufa qamisii uffadhe. Qamisiin akkami narraa bareeda moo narraa fokkisa? Qamisiinii jechuudha. Mircaan koo qamisii haa ta'u moo surree haa ta'uun isiniin jedha. Garuu surree lachanuu nan jaalladha. Innaa wanti isiniin jedhu yoo waayifaan hin hojjeta ta'e haadhuma isinii gadhiifama jechuudha. Wanni kuni viidiyoon kuni innaa har'a maalan dubbachuu dhufe seetanii waa tokkodha jechuudha. Mucayyoo as piroofaayilii irratti suura irratti argitanii deessee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudha baay'ee namatti tola. Warroota kaaniif barumsa ta'a jechuudha. Mucayyoon kun warroota kaaniif fakkeenya taati. Biyya keenya keessatti baay'inaan jechuudha kan dhala isaanii dhoksanii dhalli isaanii kan hin dhageenye kan harki citaan waan adda addaa lukti isaanii citaa waan adda addaa waan akkasii iddoo baay'eetti ijoollee isaanii gola keessatti dhoksaniitu jiru jechuudhaan yeroo tokko akkuma argitan miidiyaa irratti argaa turtanii warroota gaggabaaboo warroota dhedheeroo isaan kana qofa miti garuu isaan kun fakkeenya nuuf ta'u jechuudha. Fakkeenya ta'u warra kaaniif warroota obbolootan keenya warra gola keessa haadholiin abbooliin gola keessa dhoksanii ni jiraniif fakkeenya ta'uu danda'u jechuudhaan ijoolleen kuni garuu biyya keenya keessa isaan kana qofaa miti. Dheeroonis gabaaboonis isaan kana qofaa miti. Baay'ee isaaniitu jiru kan dubbachuu hin dandeenye kan dhaga'uu hin dandeenye kan illee ofii isaaniitti harka isaaniitiin nyaachuu hin dandeenye baay'ee olii isaaniitu jiru jechuudha gola keessa. Mucayyoon kun akkuma suura gubbaarratti argitaniini har'a akka Afrikaatti jechuudha. Riikardii cabsitee jirti jechuudha. Gabaabbina ishiitiin hojiin waaqaa dinqiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf hojiin waaqaa nama ajaa'ibaa. Kanaafuu jennaan haadholiin warroon kaanii haadholiin kaanii ijoollee keessa warritti qaanoftanii gola keessa dhoksitanii jirtan as baasaa. Karaa miidiyaatti as baasaa. Hojiin rabbi hin beekamu. Rabbi akkuma nama uume waan namaaf kaa'ee qaba jechuudha. Dhumarratti mucayyoo amma isheen kaleessa deesseertu kana namni yaadee hin jiru jechuudha. Tasuma gaafa dhalattu yookiin gaafa uumamtu yookiin maatii ishee keessatti tuffatamtu turte yookiin jibbamtu turte yookiin ati ishee gabaabduu kana ati maal nama taataayi ati jedhamaa turte ta'a hin beeknu seenaa ishee jechuudha. Kaleessa mucayyoo nama tuffatamtu turuu dandeessi yookiin immoo jaallatamtu ta'uu dandeessi. Biyya keenyatti immoo waan akkasii yeroo warroonni tokko warri akkas rakkoo akkasii qaban taaksii keessatti iddoo adda addaatti baay'ee hin dhiibamu jechuudha. Biyya keenya keessatti fudhatama hin qabani jechuudha. Maaliif manumaa kaasaniitu jechuudha. Manumaa kaasanii waan tamasgeen jedhanii waaqarraa hin fudhannee fi alallee yeroo ba'an hin kabajaman jechuudha warra akkasii kuni. Kanaafuu mucayyoon kuni har'a hojii rabbii argaa. Asitti miidiyaa irratti akka Afrikaatti riikardii cabsitee jirti jechuudha. Gabaabbina ishiitiin namni yaade hin jiru. Kun immoo hojii waaqaati. Har'a isheen haadha mucaatii deessee jirti. Tokko lammata immoo beekamtii argattee jirti. Baay'ee waan baay'ee das nama jedhudha jechuudha.
Kanaafuu warri kaan ijoollee keessan baay'oolitu jirtu gola keessa baay'oolitu jiru akka biyya keenyaatti warroonni gola keessa rakkina qaban ijoolleen keessa rakkoo qaban hin tuffatinaa ijoollee keessanitti hin qaana'inaa ijoollee keessanitti mataan keessan gadi hin jedhini rabbi akka nama uumetti inniyyuu waan namaaf kaa'ee qabata boruu namni ijoolleen golatti dhokatanii jiran kun yookiin duudaa ta'uu isaaniitiin yookiin gabaabaa ta'uu isaaniitiin yookiin cabaa ta'uu isaaniitiin waaqayyo gaafa harka namarraa kutu lukaan akka nyaatan nama gargaara jechuudha. Gaafa luka dhaban immoo harkaan bakka garaa ofii akka ga'an nama gargaara jechuudha. Kanaafuu warroonni ijoollee keessan gola keessatti dhoksitanii jirtanii akkanumatti as baaftanii boru carraan isaanii hin beekamu. Gola keessa hin dhoksinaa ijoollee keessan warroonni ijoolleen keessan miidhaa adda addaa qabanii dhoksitanii itti qaanoftanii mataan keessan itti gadi cabee akka gola keessa hin teenye ijoollee keessan fidaa as baasaa miidiyaa irratti mul'isaa carraan namaa hin beekamu carraan waaqayyo akka nama uumetti immoo boru waan gaarii namaaf gochuu danda'aati. Mucayyoon kaleessa deessee jirtu kun fakkeenya guddaa namaaf taate jechuudha ijoollee gola keessatti waan adda addaatiin miidhama adda addaatiin uumama waaqaatiin waan adda addaa hir'ina adda addaa qabanii in hambisiinaa golatti hin kaayinaa as baasaa ijoollee keessan mul'isa carraan isaanii hin beekamuun isiniin jedha hordoftoota koo warroonni haasaa kollee kanuma irratti xumuraa dhaggeeffadhaa madhumatti warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib godhaa warroonni immoo chaayinaala kanarra nafaana ammatti na jajjabeessaa na bukkee dhaabbachaa sheeriidhaan koomentiidhaan laayikiidhaan waan adda addaatiin na bukkee dhaabbataa jirtan immooyyuu galatoomaan isiniin jedha akkasuma na cina dhaabbadhaan isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa galatoomaan isiniin jedha laayik sheer godhaa ergaa koo kana immoo laayik sheer godhaati obbolootan keenya warra qaamaan hir'uu gola keessa dhokatanii jiraniif haadholiin akka as baasan kara miidiyaatti akka as baasan ijoollee isaanii akka hin dhoksine carraan ijoollee kanaa hin beekamu waan boru ta'an hin beekamu waan waaqayyo isaaniif godhu hin beekamu karaa kam akka beekamtii isaaniif kennu hin beekamu kanaafuu asaa ba'anii itti qaana'uu dhiisaati ijoollee keessa warra uumama waaqayyooti waaqayyo akka barbaadetti nama uumama waaqayyotti hin qaana'inaati fidaa as baasan isiniin jedha. Mucayyoon kun fakkeenya nuu taati baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Chanarra dagaagee na waame bosona keessa sila barbaachuun ana argu suuqaa dhoksaasi na waame safuudha kan. Kana fakkaata.